bilbila harkaa qabdu qofa fayyadamuudhaan mana kee teessee hojii onlaayinii hojjechuu barbaadda yoo ta'e viidiyoo kanaan gadhumatti hordofiin si fayyada waan ta'eef jechuudha. Egaa mana keenya teenyee akkamittiidhaan onlaayinii irratti maallaqa argachuu dandeenya kan jedhu yookiis akkamittiidhaan bilbila keenya intarneeta keenya laannee utuu dadhabbii tokko hin baasnee hojii onlaayinii hojjennee haala ittiin galii argachuu dandeenyu kan waliin barannu ta'a jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana hanga dhumaatti hordofaa. Nagaa sin daganne akkam jirtu hordoftoonni maatii Ruubeetek bakkuma jirtanitti nagaan koo isin akka qabu jecha egaa barnoota yeroo darbee keessatti akkamittiidhaan akkaataatti onlaayinii irratti maallaqa hojjechuu dandeenyu illee waliin ilaallee jirra jechuudha. Egaan barnoota kana keessatti immoo akkamittiidhaan istaarii fayyadamne akka hojjechuu dandeenyu waliin ilaalla. Kanaaf viidiyoo kana hanga dhumaatti hordofaa. Warra YouTube kanaaf haaraa taatan immoo subscribe gochuun akkasumas like share gochuudhaan na cina dhaabadhaan isiniin jedha hamma kallattiimaan gara viidiyootti seenarraa jechuudha. Liinkii ittiin hojii kana hojjettan argachuudhaafis Telegram chaanaalii keessan irra deemuudhaan Ruubeetek jettanii search gootu jechuudha yookiin immoo koomentii piin taatee jirtu gara tuqxanii gara chaanaalii sanaa deemtu jechuudha. Sanaa booda join gochuudhaan iddoo itti amma isinitti maree argisiise kanarraa al tokkoof ni tuqxu jechuudha. Sanaa booda haala kanaan isinii dhufu. Yeroo haala kanaan isinii dhufu bakka maree isinitti argisiisaa yookiis bakka start jedhu kana dal tokko tuttu erga start irra tuqxanii booda bakka start boot jedhu tuquudhaan deemtanii chaanaalii amma join godhattu jechuudha. Sanaa booda baakkiidhaan deebi'uudhaan keessa seentu jechuudha. Bootii amma liinkii amma tuqxanii jechuudha. Sanaa booda kun akkuma argitan complete taxi nuuf fidee jira jechuudha. Sanaa booda nunis bakka namni itti maree san argisu kana tuqxu jechuudha. Kun akkuma argitan kana invite annamiin invite godhe duwwaadha jechuudha. Kanaaf nama affeertanii istaarii tokko argattu akkasumas taaksii qofa hojjettaniillee istaarii kan argattanii baafachuu dandeessu jechuudha. Kana gochuudhaafis bakka complete tax jedhu yookiis bakka nan xiyyaan isinitti argisiise kanaan tuqxu. Sanaa booda yeroo akka ittiin dhufu jeenderiin keessan maalidha isin gaafachaa jira. Yoo shamarran ta'e I am a girl kan jedhu yoo dhiira ta'e immoo I am guy kan jedhu kana al tokko ni tuqxu jechuudha. Jeenderiin keessan maal kan jedhu irratti jechuudha. Ani dhiira waan ta'eef I am a guy kan jedhu kan tuqaa jechuudha. Ani saraan tuqaa jechuudha ofii. Isin immoo kan keessa irra saala keessa irra tuqxu jechuudha. Sanaa booda yeroo akkasiidhaan isinii dhufu bakka itti maree isinitti argisiisaa jiru kana akkuma argitan 0.25 naaf kennee jira jechuudha istaarii 0.25 taaksii nama hojjedhee qofaaf naa kennee jira jechuudha. Ammas itti daballee kan biraa hojjechuudhaaf immoo subscribe to channel kan jedhu kanarra al tokko tuqna jechuudha. Subscribe channel kan jedhu irra al tokko tuqna. Sanaa booda deemnee chaanaalii isaanii kana join goona jechuudha. Bakka join jedhu tuquudhaan join goonee fi istaarii keenya walitti qabannaa jechuudha. Erga join goonee baak gochuudhaan check kan jedhu yookiis bakka itti maree isinitti argisiisaa jiru kana al tokko irra tuqxu jechuudha. Kun akkuma argitan $0.25 istaarii naaf kenneera jechuudha. Ammallee subscribe to channel kan jedhu kana ammas al tokko tuqxaa jechuudha. Ammallee deemnee chaanaalii isaanii join goonaaf. Erga join goonee booda join kan jedhu tuqnee baakkiidhaan deebina. Erga baakkiidhaan deebinee booda deemnee ammas check kan jedhu fayyadamna jechuudha. Subscribe to channel kan jedhu kana tuqna. Sanaa booda gara chaanaalii isaatti nu geessa jechuudha kallattiidhaan. Yeroo chaanaalii tokkicha join goonu subscribe istaarii 0.25 arganna jechuudha. Sanaa booda check kan jedhu tuqna jechuudha. Kun akkuma argitan 0.25 argadheen jira jechuudha istaarii. Ammallee akkuma kana subscribe to channel kan jedhu chaanaalii isaanii join gochuudhaan istaarii kana walitti qabatu jechuudha. Istaarii kana walitti qabatu jechuudha. Tokko yoo join goote istaarii 0.25 walitti qabachuu jechuudha. Liinkii keessan immoo nama tokkicha yoo affeertan $20 istaarii tokko argattu waan ta'eef liinkii nama irra tuquudhaan copy liinkii kan jettu kanal tokko tuqxu jechuudha. Kun copy nuuf ta'ee jira. Sanaa booda keessaa ba'uudhaan dhannee namatti argannaa jechuudha. Liinkii kana namatti argannaa jechuudha. Sanaa booda yeroo namni liinkii keenyan seenu istaarii tokko nuuf kennaa jechuudha. Nama tokkotti argannaa sanaa booda istaarii nuuf kennaa jechuudha. Isinis nama barbaaddanii erguu fi barbaaddan yookiis nama hojii kana hojjechuu hin danda'a jettanii yaaddanii fi liinkii amma copy godhatan share godhattu jechuudha. Amma inni nama tokkoof mee ergu. Nama tokkoof mee ergu. Kun akkuma argitan kun argaaf hin jira. Sanaa booda bakka message eeru kanarratti samma copy godhatan paste gootu jechuudha. Kun haala kanaa isin dhufa sanaa booda send itti gootu.
nama kana bira dhaqaa jechuudha. Kallattiimaan nama kana bira dhaqa. Erga nama sanaa fi dhaqee booda jechuudha. Namni suni itti deebi'ee fayyadamee istaarii argachuu danda'a jechuudha. Kunoo linkiin deemeeraaf jechuudha. Sanaa booda namni sun gaafa hojjetu istaarii tokko isiniif kenna jechuudha. Egaa akkaataa irraa baaftan immoo viidiyoo dhufu keessatti akkaataa irraa baaftan viidiyoo waan isin hojjedhuuf hangasitti kanaan hojjedhaa isin jedha linkii keessa nama feera. Akkasumallee taaksii kana hojjedhaa. Chaanaaliin kun immoo Ruubetek jedhama. Gama teelegiraamiitiin Ruubetek jettanii search gootanii argattu jechuudha. Akkasumallee chaanaaliin kun sabskraayibii 33 ol qaba jechuudha. Ruubetek kan jedhu 33 ol qaba. Isa tuqxanii join godhattanii hordofuu dandeessu isin jedha. Amma akkamitti akka irraa baaftan immoo viidiyoo biraa walitti deemna waan ta'eef hangasitti kanaan hojjedhaa isin jedha. Nagaan ta'u.